Baay'een keenya abboommii kurnan tooraan hin beeknu yookiis gaaffii gaafatamaa jirtan keessatti gaafa ilaalamu baay'een keenya tooraan abboommii kurnan hin beeku. Akkasidha seera boqonnaa 20 lakkoofsa 1-17 lakkoofsa 2 abboommiin tokkoffaa inni ani Waaqayyo gooftaa kee isa mana garbummaa biyya Gibxii keessaa si baasedha. Waaqayyolee kan biraa tokko illee ana bukkeetti hin qabaatin. Abboommii lammaffaa bifa qirixamee fakkeenya wanta ol Waaqa irra jiru gad lafa irra jiru yookiis bishaan keessa lafa jala jiru hin tolfatin. Abboommii lammaffaa abboommiin tokkoffaa almost wal fakkaata. Abboommiin tokkoffaa eenyuun waaqessuu akka qabnu immoo abboommiin lammaffaa akkamittiin immoo waaqessuu akka qabnu dubbata. Abboommii sadaffaa ani Waaqayyo nama akkasumaan maqaa koo dha'u utuun hin adabin waan ani dhiifneef ati maqaa koo maqaa Waaqayyo gooftaa keetii akkasumaan hin dhayin. Abboommii sadaffaa jechuudha. Abboommiin afuraffaa guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaadadhu. Abboommiin shanaffaa biyya ani Waaqayyo gooftaan kee siif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattuuf abbaa kee fi haadha keef ulfina kenni. Ja'affaa hin ajjeesin. Torbaffaa hin ejjin. Saddeettaffaa hin hatiin. Salgaffaa nama irratti sobaan dhugaa hin bahin. Kurnaffaa mana namaa duraa fudhachuudhaaf hin hawwin. Kanaaf iyyuu sammuutti qabachuun dirqama keenyadha. Abboommiin tokkoffaa Waaqayyolee kan biraa tokkollee ana bukkeetti hin qabaatin. Lammaffaan bifa qirixame irra lafaa bishaan keessaa tokkollee ana bukkeetti hin qabaatin. Sadaffaa maqaa Waaqayyo keetii akkasumaan hin dhayin. Afuraffaa sanbata qulqullinatti eegi. Shanaffaa abbaa fi haadha keef ulfina kenni. Ja'affaa hin ajjeesin. Torbaffaa hin ejjin. Saddeettaffaa hin hatin. Salgaffaa sobaan dhugaa hin bahin. Kurnaffaa hin hawwin. Toora isaatiin qabachuun dirqama keessanidha. Eebbifamaa.